Ayyee isinillee baga nagaan dhuftanii egaa hayyuu gadaa tuulamaa caalaa soorii ta'e fuuldura kana ammoo yuu balleedhaa warra gadaa itti aanee jiruu fi seerallee kan lallabu nuyi egaa amma hayyooma irraa kara yuubamaattis deemaa jirra. Egaa gaafii amma na gaafatte gaafii gaariidha. Keessawoo hawaasni keenya mana murtiirraa maal barbaadaa? Manni murtii immoo hawaasa keenya akkam ta'e argamuu qabaa kan jedhu. Egaa namni uummanni yeroo baay'ee haqisaa dubbii irratti dhuftu bakki itti xumurratu mana murtiiti. Waajjira poolisii isaa dhaquu, wallabeetti isaa dhaquu, eessumaayyuu haa dhaquu, dhumarra eessa mana murtii dhaqa. Mana murtii sanoo dhaqee waan mana murtii sanirraa argatu, haqa mana murtii sanirraa argatu, maallaqa malee, ragaa sobaa malee, haqaan wanna mana murtii sanirraa argatu haqaan argachuu qaba. Kan maallaqni tokko keessa hin jirre, kan firummaan tokko keessa hin jirre, kan loogin tokko keessa hin jirre, kan aantummaan tokko keessa hin jirre, dhugaa waaqaaf jecha nama haqa dhugaa namaa kennu, faayidaa tokko dhalatee ka haqa namaa kennu ta'uu qaba manni murtii. Akkasumallee jennee amanna. Egaa yeroo uummanni kanaaf dhaqu yeroo baay'ee mana murtii dhimma isaa dhiyeeffatee gaafachuu in sodaata hawaasni keessa. Na hidha jedha. Dubbachuullee sodaata. Mirguma ofiillee gaafachuu hin sodaata. Waanuma hubachuu qabullee gaafachuu hin sodaata. Kanaafuu manneen murtii hawaasa isa sodaatu kanaaf aantummaa agarsiisuu qaban akka sodaannes godhuu qabu. Namni tokko itti dhiyaatee gaafachuuf maal barbaadda, maal rakkatte yoo namaan jedhe akkuma hakimii nama fayyisuu sani hin fayya. Maal rakkatte, maal barbaadda jedhee yoo gaafate akkuma hakimii nama dhibamee dhaqu rakkoo isaa gaafatee furmaata kennu akkasitti fala argata. Achirraa kaaseeti ka. Akkuma seenin dhimmi kee maal? Isaan seera ittiin gaafatan qabanii seera isaanii qabu. Garuu nama akkas rakkatee dhiphatee isaan bira dhaqu kana haala ittiin sodaa san irraa balleessan, haala nama san ittiin tasgabbeessanii karaa sirrii ta'e waan isaa akka dhiyeeffatu godhuun danda'amu isaanuma warruma taa'ee murtii namaa kennu san irraa namni haqa ofii barbaada isaan bira dhufe san irraa kan eegamudha. Egaa namni dhufu sun immoo namni walimatee dhufa, tokko ragaa sobaa qabatee dhufa, tokko firaaf ragaa ta'uu dhufa, maallaqaan loogama, faayidaa firaan loogama, faayidaa adda addaatiin ragaa akkasii qabatee dhaqa. Uummanni keenyas ragaa akkasii qabatanii murtii dhugaa hin qabne murtii dharaa argachuurra hidhamanii mana hidhaa taa'uu wayya. Murtii haqa hin qabne argachuurra murtii haqa qabu argatanii mana hidhaa taa'uu wayya. Warri gadaa amma gadaa bira hoo dhaqxeeti namallee wajjeeste harkatu na xuraa'e jettee dubbattee dhugaa baaftee murtii gadaa argatta. Ragaa sobaa funaannatanii dhaqanii maallaqaaf funaannatanii dhaqanii cubbuudha. Ijoolletti cubbuu dhangalataa, ofiifis cubbuu dhangalataa, boru maatii isaan ragaa innis dhugaa saniin yoomiyyuu itti wannoo jechuu hin danda'u, itti fufuu hin danda'u. Dhugaan isaa sun dhugaa waaqatii moti, dhugaa maallaqaati, murtii maallaqaati, dhugaa moti. Kanaaf hawaasnis akkasitti dhaquu qaba. Keessawuu yeroo tokko tokko egaa manni murtii hundaa motii tokko tokko in jira. Akka itti jiru nama deddeebisuutu jira. Waardiyyaarraa kaasee manni galmee namni tokko mana galmee hin naqaa waan mana galmee irraa barbaadu san manni galmee sunis otoo hin deddeebisin waan inni barbaadu san akkaataa seeratiin keessummeessuu qaba. Yoo kan deddeebisu ta'e namni sun waa barbaade jechaadha. Sunis kiisii ofii qopheeffatee dhufa. Na deddeebisaa bee jedhaan naqee namaan mari'ata. Waa itti kennii jedhaan. Dhaqee waa itti kennaa waan sanin argata. Kun immoo nama amala balleessa.
haqa tokko argachuuf immoo mana ragaan jirus amma maallaqa qabsiisanii yeroo tokko qarshii maallaqaa san gadhiisisuudhaaf baay'ee deddeebi'a namni. Iddoo sanis amma hoo dhaqee qarshiin sun daftee hin baatuuf bakka tokkotti hundaa moti anaqaan hojjetanis hin jira. Ani immoo waan akkasii barbaadanis hin jira. Kanas namni dhugaaf jedhee dhugaaf hojjechuu qaba. Maallaqni haala saniin argatanii galee ijoollee ofii nyaachisa. Maallaqa cubbuu birrii cubbuu manatti hin galee daa'ima ofiitiif laata. Daa'ima ofii daara baasa. Beelaali. Cubbuu manatti hin galate jechaadha. Yoomiyyuu namni sun cubbuun biraan haftu. Namni sun gadadamaadha. Yoomiyyuu harka namaa eegurraa bilisan bahu. Gadadamaadha. Waaqni gadadamaa isa godhe. Cubbuun mana isaa seente. Ijoollee isaatti seente. Isatti seente. Nyaata isaa keessa seente. Dhugaatii isaa keessa seente cubbuun. Galee ittiin dhuge cubbuudha. Imimmaan namaa qaba. Maallaqni akkasitti argatan sun imimmaan namaa qaba. Booyee namaa kenna. Itti gaddee namaa kenna. Jaalatee namaan kenna. Waan abbaan jaalatee ani gammadee jira jedhee sii kennu eebbistee fudhatta. Suni eebban qabdu abaarsa. Ummanni illee warri tajaajila hawaasaa kennu haala saniin cubburraa of eegee dhugaa waaqatiin waan waaqni kenneef isii qulqullittiidhan yoo jiraate kabaja qaba. Ummanni sin kabaja. Bakka deeme hundatti ulfina qaba. Hayi nama san jedha. Hayi nama akkasii san jedha. Dhugaatii yeessat naa baase jedha. Nama horate jechaadha namni sun. Namni immoo maallaqaan deeme diina horate jechaadha. Kana haala saniin manni murtii fi hawaasni mana murtii naqaa. Manni murtii immoo waan namni irraa barbaadu san haqaan yoo kenneef mootummaanis hin waqqasamu. Namni yeroo tokko hoo achitti haqa dhabe mootummaa balaaleffata. Yoo karra duratti wanni tokko dhabe mootummaa balaaleffata. Manni galmee yoo waa tokko dabse mootummaa balaaleffata. Manni haqaa yoo waa tokko dabse mootummaa balaaleffata. Mootummaan warra kana nurraan jijjiiruu nurratti goobanii akkas nurratti ta'anii nu nyaatanii nu fixanii jedha. Mootummaa arrabsa. Mootummaan immoo gadi bu'ee hunduu mootummaa bakka jirutti mirga mootummaa aangoo mootummaan kenneef san yoo haala fayyadame abbootiin murtii haqaan hojjetan baay'eedha. Baay'ee galata guddaa kan qabanidha. Sun akkuma galateeffatanitti ta'ee xannachi tokkotu foon baay'ee san balleessa jedha Oromoon. Xannachi tokko. Namni tokko hama mana murtii tokko keessa yoo jiraate waan mana murtii san hunda maqaa balleessa. Xannachi beektaa foon horii tokkoo balleessu jechuun namni hamaa mana murtii tokko keessa yoo jiraate warra gaggaarii mana murtii san hunda maqaa balleessa waan ta'eef wal to'achuun gaariidha. Kana amma uummata irraayis mana murtii irraayis calqabarraa dakaa kaasee amma namni tajaajila iddoo adda addaa argata. Mana galmee dhaqaa, mana seeraa dhaqaa, chilootirra dhaqaa. Yoo dhabee immoo oliyyannoo gaafate waan barbaade san dafee argachuu qaba. Deddeebi'uu hin qabu. Namni waa namarra barbaadu amalli isaa akkam seete annan beeka. Namni waa gubboo namarraa nyaachuu fedhe afaan sitti hin tolu. Siin lola. Gadi hin taa'u. Asiif achi deema. Dhaabbatee si dubbisu. Gadi baa ol deebi'a. Barcuma irratti hin argattu. Alatti hin argattu. Hin deema hin deebi'a. Yoo waa argate gattaa'a. Suni warri wal to'atu nama akkasiisan to'achuu qaba. Warri nagaan hojjetu warra akkasiisan wal to'atanii wal sirreessuun gaarii. Galatoomaa egaa namoonni tokko mana murtii keessatti maqaa mana murtii warri xureessan maqaa abbaa seeraa keenya qulqullinaan hojjetan warri xureessan maqaa manni murtii hawaasa biratti akka nama namni taasisuudhaaf warri socho'an keessattuu daldaltoonni ani dhimma kee sifan xumursiisa eenyummaa abbaa seeraa sanallee otoo hin beeke namoota baadiyyaarraa dhufan warri burjaajessaa jiran jiru waan ta'eef namoota kanallee maal jettuun manni murtii yoo kana maal gochuu qaba mootummaan maal gochuu qaba gama biraatiin gaheen hawaasaa maalidha gaheen ummata keenya maraa maalidha wanni kun dhimma nama tokko godhanii yaaduun kun hin mul'atu dhimma mootummaa qofa jedhanii yaaduun kun hin mul'atu waan ta'eef akka waliigalaatti dhimma daldaltootaa wajjin wal qabatu maal jettu baay'ee gaariidha gaafii gaariidha wanni qabxiin guddaan bakka na jirti
Iddoo tanas waan jajjabduutu jira. Nama rakkate keessa deemee barbaada dallaalli. Waa birrii namarraa nyaachuu fedhe. Nama rakkatee waa'ee rakkoo odeessu naannoo mana murtii sanittis keessa deemee gurra itti qabee dhaggeeffata. Sanni biras deema gurra itti qabee dhaggeeffata. Kanatu waan itti kennuu danda'a. Addaan baafatan beekta. Hin laala. Hawaa qabullee hawaa qabnillee bira deemee maali kuni waan salphaadhaan asii raawwata jedhan. Maaloo ji'a tokko guutee kunoo deddeebi'aan jira. Ani guyyaa tokkotti asii fixa jedha. Garuu hambassi kafalchiisa jedha. Kenni walii galtee goona jedha. Birrii nyaatee oduu homaan raawwatiin dhumarra biraa bada. Raawwachiisuu hin danda'u. Ogummaas hin qabu. Mana murtii abbaa seeraa san bira seenuu hin danda'u. Dhimma seenuufis hin qabu. Bakka bu'ummaa xiqqinaa hin qabu. Achitti abbaas dhimmaarraa nyaatee deemee dhoksaan irraa nyaatee akka itti himatu hin qabu. Nama itti himatu hin qabu. Jidduu kanatti warra lamaan jidduu seenee kan faayidaa argatu keessoo faddaalota dallaala jedhamu san warri sun adaganyoota. Mana murtiillee hani karaa taane maqaa balleessu kunoo namoonni isaanii sunillee maallaqa narraa nyaatee badee jira. Namoo achi keessa jirutti lakkaa'ee namni alaa dhufu hin beeku addaan baafatee. Kanaafuu hawaasni karaa ta'een maallaqa namaa kennee raawwachiisurra yoo abokaatoo seeraa kan eeyyama seeraa qabu kan immoo dubbiin cimaa ta'e abokaatoo bichisiisu ta'e akkasitti waliigaltee cimaadhaan godhachuu isaan tuyyuu wanna raawwachuu hin dandeenye sii raawwanna jechuun waanuma jiru egaa isaanis cubbuu isaan galatanii isaantu beekaa waaqni isin argaa kana hawaasni of eeggachuu qaba jidduu kana keessa warri deemee akkas godhu hin jira. Hawaasni yeroo baay'ee nama amanuu baay'isa. Hawaasni keenya kan baadiyyaa nama amanuu baay'isa. Nama waan tokko itti beektu dhugaa dhabboo kun daa dubbate akkamitti naa quuqame jedha. Ina manaa itti kennaa yookiin in obaasaa yookiin laaqana laatafii yookiin guyyaa guutuu waliin oolaa hin bashannansiisaa suni boru biratti hin argamu. Badde birriin isaa galata malee. Kanaafuu hawaasni keenyas of eeggachuu qaba. Manneen murtii jidduu isaanii warra deemu kana soo beekan achii qulqulleessuu qaba to'achuu qaban isaanis olaantummaadhaan. Kana jidduu warra jidduu san deddeemu warra eeyyama seeraa hin qabne to'atanii jidduu sanii balleessuun namoota isaaniitiin warra keessa deemee waan kana to'atu itti ramadanii waan kana qulqulleessuun hin barbaachisa. Kun ragaa sobaatiif birrii nyaachuuf jedhee kan biyya fagoodhaa ka'ee dhufee durgoo itti nyaatu jira ragaa sobaatiif. Sunis cubbuu ofiitiin galata. Gadadamaadha. Ijoollee ofiitiif laataa daara ittiin baasaa ijoollee ittiin cubbuu galate. Warri sun yoomiyyuu warra milkii hin ta'u. Warra gadadooti. Gadadoo seente warra sana. Kanaaf wanni eebbaa xiqqoo hin qabu wannuma eebbatu namaa tolaa wanni abaarsaa abaarsuma qabdi. Egaa akka waliigalaatti hojiin abbaa seerummaa hojii baay'ee ulfaataa hojii lubbuu namaa irratti murteessu hojii qabeenya uummataa miliyoonaaf biliyeenaan lakkaa'amu irratti murteessuudha. Hojii olaanaa kana naamusa akkamiitiin yoo gaggeeffame duudhaa naamusaa akkamii yoo qabaate gaariidha jettu akka safuu fi duudhaa Oromootti hojiin kun akkamittiin laallama. Amma Oromoon manni murtii afaan ofiitiin itti tajaajilama. Ijoollee haa jennu akka abbootiitti warra mana murtii jiran kanaayyuu abbootii seeraa mana murtii jiran ilmaan keenya ilmaan abbaa gadaa jenna. Ilmaan abbaa gadaa seera gadaa hordofeeti kan hojjetu. Naamusa gadaan qabu irra deemuu qaba. Daandii gadaan deemu irra deemuu qaba. Daandii gadaan deemu daandii akkamiiti? Daandiin gadaa daandii dhugaati. Daandii wal kabajaati. Daandii xiqqaan guddaa kabaju. Safuu wal safeeffachuu qaba. Miseensi gadaa shananoo jenne shananuu kabaja walii qaba. Ijoollee teenya kan manni murtii waan lubbuu namaa wajjin wal qabatee lubbuu du'arrattis murteessuun hin jira, qabeenyatti murteessuun hin jira. Akkuma ati jette wanna san murteessuu fi ofii akka cubbuu keessa hin galle of eeggachuun hin barbaachisa. Waan hin taane murteessee cubbuu mana isaatti hin galate jechaadha. Wajjin galte irra ga'a hin hanqatu. Abaarsa gadaa qaba waan ta'eef ilmaan abbaa gadaa eegatee
baay'ee in eeggatanii arraba ofiillee in eeggatanii deemsa ofiillee in eeggatanii bakka oolanillee in eeggatanii bakka seenanillee hin eeggatanii bakkuma ta'e hin seenanii bakka namni gaariin hin teenye seenuu hin qaban waan bakka wanni gaariin hin jirre seenuu hin qaban kana of eeggachuu qabu. Kanaaf naamusa gadaa uummanni kun kiyya ilmi keetis ilma kiyya ilmi kiyya ilma kee yoo miidhe ilma kiyya adabuun qaba ilmi kee ilma kiyya ilmaan tiyyatu wal miidhe waan ta'eef adabuun qaba. Akkasittan laala ilmaan abbaa gadaa yoo ta'ani naamusa gadaan qabu wal kabaja gadaan qabu jaalala ummataaf qabu yoo qabaatani uummanni keenya akka abbaatitti ilaala mana murtii akka abbaa haqaatti ilaala akka abbaa gadaatti ilaala akka abbaa gadaatti ilaale jennaan itti amanee isa bira seenee homaan sodaatu jechaadha. Sodaachullee hin qabu ilmaan abbaa gadaati waan ta'aniif sodaachullee hin qabu. Akkuma abbootii gadaatti dubbatu san isaanitti illee dubbachuudhaaf onnee horataa. Kanaaf akkasitti walitti dhiyeenya hawaasa wajji walitti dhiyeenya akkasii qabaachuu qabaa. Murtiin gadaa murtii dhugaatii murtii haqaa keessa hin jirtu dhugaa barbaadanii abbaa dhugaatiif dhugaa muranii akkasitti namni dhugaan galu waliin lolu namni dhugaa walirraa argate waliin lolu walitti araaramee galaa. Akkasiin manneen murtii hojii guddaa qabu. Lubbuu namaatti isaan harka jira qabeenya namaatti isaan harka jira gosaa dhimma gosaatu isaan bira dhufaa. Kun hunduu yoo achii badee biyyatu badaa gosatu badaa gosi wal balleessaa biyyi wal balleessaa sababa nama tokkoo fi nama lamaatiin balaa guddaatu uumama waan ta'eef yoo murtii haqaa argate yoo akka ilmaan abbaa gadaatti hojjetan ta'e walitti araarsaa nagaan gala jechaadha. Akkas ta'uu qaban jedha. Baay'ee guddaa galatoomaa hayyuu gadaa Tuulamaa Caalaa Soorii waamicha keenya kabajanii iddoo kanatti argamtanii abbootii seeraa keenyaaf hawaasa mana murtii keenyaaf karaa bilchaataa ta'een ergaa bareedaa kana dabarsuu keessaniif maqaa mana murtii waliigalaa fi maqaa waajjira naamusaa inspeekshinii akkasumas maqaa daayirektoreetii dhimmoota kominikeeshinii mana murtii waliigalaatiin guddaa galatoomaa isiniin jedhaa. Ulfaadhaa. Hayyee isinillee ulfaadhaa. Egaa waaqni nu haa gargaaru hin barsiifnaa hin gorsinaa nagaa ta'a.